Akkam jirtu daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun OBN International. Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa waggoota 24 darbaniif dargaggoota biyya alaatti dhalatan dargaggoota Oromoo Ameerikaa Kaabaa fi biyyoota garaagaraa jiran walitti fiduudhaan gama ispoortiitiin torban Oromoo qopheessuudhaan hojiilee garaagaraa hojjechaa tureera. Guyyaa har'aa hoggantoota boordii OSFNA as istiidiyootti afeerree jirra. Hanga xumuraatti waliin turaan afeerraa keenya. Miseensota boordii Federeeshinii Ispoortii Ameerikaa Kaabaa yookaan OSFNA waamicha keenya kabajanii istiidiyoo OBN Internationalitti argamu keessaniif hedduu galatooma. Galatoomi. Gaaffii deebi'ee galuudhaa fi of beesuudhaan jalqabdu dursi eenyuuf kennama? Naaf fayyitaniire. Hayyee maqaan kiyya Maqfiraa Haji Ahmad Nuureen Anjaanii pirezidaantii OSFNAati. Tole. Ani Abdul Galatoo Seeroonaan jedhanii youth coordinatoriidha. Ani Makaarim Abdaan jedhanii web content director. Kan OSFNA. Kan OSFNA. Tole hedduu galatooma. OSFNAan bara kana samariin deebi'ee dhufaa jira waan ta'eef isa dura garuu sagantaa fuuldura kanatti yookaan immoo sanbata xiqqaa borii qabdu isarratti mari'achuudhaaf dursinee OSFNAan sadarkaa maalirra jira eessarraa jalqabee kan jedhu irratti mari'annaa pirezidaantiirraa jalqabna. OSFNAan bara 1996 ijaarame Torontootti jechuudha. Torontoo Kanaadaatti ijaarame har'a waggaa 23ffaa fixee 4ffaaf deemnaa jechuudha. Eega ijaarame. So wanni inni itti ijaarame illeen uummata Oromoo diiyaasporaa akka jiru walitti fidee sababa ispoortiitiin waan adda addaa aadaa isaaniitii fi afaan isaanii akka hin irraanfanne jechuudha biyya alaa kana keessatti qabatanii jabaatanii akka jiraatan san yaada san irraa uumame jechuudha OSFNAan. Tole OSFNAan waggoota 24 darban kana akkamittiin madaaltaati? OSFNA waggaa 24 darbe kana ka madaalu guddina isaa bakka irraa ka'e irraa laallee tiima xiqqoo irraa ka'e ammaan tana kara tiima 25 qabna. So OSFNAan sanirraa yoo laallu uummanni North America keessatti sabni Oromoo guddataa akka deemaa jiru san hubannoo sii kenna. Also ammaas immoo ka guddataa deemu jira. We also expect team haarees expect godhaa jirra jechuu baranna. So guddinni sanitti mul'ata. Guddinni ammoo ka mul'isu ammoo OSFNAan toornamentiin kun bakka adda addaatitti godhamee beekama kanaan dura. Sunis guddina saba Oromoo mul'isaa jechuu guddina isaa. Abdul, ati qindeessaa dargaggooti OSFNA keessatti. Dargaggoonni haala kamiin hirmaachaa jira OSFNA keessatti? Amma OSFNAan waan hedduu jalqabee jira dargaggootaa fi paartnarshiippii akka biraa walitti qaqqabee jira. Paartnarshiippii akka TTL Foundation ka jedhamu 10,000 Lake Foundation warri kunniin wanni isaan dalagu ijoollee teenya walitti qabee drones, robotics, coding ammoo kubbaallee taphachiisa waan akkasii waliif finfinneetiniin ijoollee teenya qarqaaru jira jechuudha. Maal fa'aatu hunda TTL'n kun? TTL'n organizaationa 10,000 Lake Foundation jedhamu. Foundationni kun ijoollee Oromootiif jalqabame opportunity waan ijoolleen Oromoo fi community'n hedduun qaban opportunity san resource akkasii fiduu fi deemna jechuudha. OSFNAan eegaa hundeeffame hanga ammaatti gama aadaatiin gama afaaniitiin dargaggoo biyya alaatti dhalatan kana gargaaruu irratti akka isaan afaan isaanii baran aadaa isaanii baran walitti fiduu irratti hojii akkamii hojjeteera? San deebisuu kiyya dura waan inni jeeta karatti ida'uu waliin fedhu TTL Foundation ijoollee Oromoodhaa walitti qabanii irratti dalagaa jiran Abdulfaan waan takka waliin jiru fedhu warri naannoo Minneapolis St. Paul area jirtu Oromoon hundi waan kana qooda irraa fudhatu akka dandahanii fi akka irraa illee fudhatan maaliif biyya alaa biyya ambaa kana keessa gize jirtu ijoolleen after school faa waan adda addaa karaa badeenyaa faa nama ijoollee adda addaa tii wajjisirraa ooltee waan addaa keessa seenti. So amma wanni isaan dalagaa jiran bakka tanatti ijoollee tana waan badaa keessa kan seenne walitti qabanii after school program, mentoring program waan akkana kana dalagaa hedduu irratti isaan illee hamilee itti kennuufii qabu hawaasni jechuudha. Maaliif ijoollee teenyaaf waan gaarii dalagaa jiranii jee kan yaaduuf jechuudha. Sanumaan jechuu fedhe saniini. Khabiraammoo aadaa teenya barsiisuu fi afaan keenya barsiisuu maal irratti dalagaa jira jettee kana gaafatteef
OSFNAan amma gizee laalamee maqaan ispoortii qofa fakkaatuu danda'a. Garuu ispoortii qofaa miti gizee hedduu yoo laalte OSFNA irratti aadaa shoo aadaa adda addaa qabnaa huccuu haa ta'uu sirbaan haa ta'uu aadaa teenya naannoo hunda keessa irra agarsiisnu jechuudha. Amma akkas godhuun ijoollee teenyallee encourage godhee ijoollee xixiqqoo jechuu biyya sanatti dhalattee guddattullee waan kana irratti yoo ispoortii miilaa kan jaalannillee ta'e basketball qabnaa fiigichaa jira. Muuziqaa adda addaa amma even stand up comedy ijoollee daleedu jira ijoollee teenyaa jechuudha. San gizee argan irratti motivate ta'an ijoolleen xiqqoolleen dhuftee irratti hirmaatuuf sa'aa wayitti dhufanii hirmaatan san immoo nama akka isaanii argan afaan isaanii haasawu kana arganii soo saniin afaan isaanii illee eenyummaa isaanii jabeessaa deemanii jechuudha. Bakka kanatti gizee argan edaa warri na fakkaatu hedduu jira biyya kana keessa jaanii tokkummaa uummata keenya jabeessaa deemaa jechuudha afaan keenya fi aadaa keenya jechuudha. Makarin waan itti dabaltu qabda. Akka gaariitti pirezidantiin teenya ibsiteerti wanni guddaan saba ijoollee asitti biyya kanatti guddattuu fi torbaan sun waa guddaadha. Because akka beeknutti biyyi tunniin biiziidha namni iskoola qabdee ijoolleen dalagaa jira maali jira faamiliillee wiikii san keessa uummata asitti ijoollee biyyatti expose hin taane aadaa kennaa fi nama afaan uummata hagas gahuyyuu bakka tokkotti Oromoo hagasii wal biratti arguuni waa guddaadha jechuudha. Ijoolleen expose taatii aadaa ofiititti akkuma pirezidantiin teenya ittiin dheeressu shootu jira waan adda addaa prograama throughout wiikii san guutuu keessatti prograama adda addaa jira ka jirri involve taatee ammoo irraa expose goone jirri irraa barachuu dandeettu jechuudha. Dargaggoonni akka kana caalaa ijaaramanii ogummaa isin ammatti teeliyaan kan isin leenjiin dargaggootaaf kennamu sun kana caalaa cimee akka itti fufuuf karoora maalii qabdu? Sanaaf immoo deeggarsi uummata isinii gochaa jiru akkam hawaasni as jiru? Hawaasni illee nu deeggaru jira. Amma Oromoo seentariin illee nu qarqaaru jira. OSFNAan illee akkasitti paartnarshiipii hedduutiin walitti dhufneetiin waan guddaa fiduu feena. Ammoo proogiraama OSFNAan kun paartnarshiipii hedduu waliif fidee proogiraama olii rangodhuu feena. Torbaanuma tokko doon ta'in waggaa guutuu proogiraama ijoolleef manguddoof shamarraniif waan cufaa fi waliif fiduu feena. OSFNA kan akkasi guddisuu deemna jechuudha. Makfira OSFNA bara kana maaltu adda godha? OSFNA bara kanaa wanni adda godhu amma waan qophii takka qabna boruu jechuudha. Saturday 18tti Minneapolisitti adreesa illee fi sa'aan isaa sa'a 5 irraa ila 1 am jechuudha. Post goone jira website keenya irra jira social media keenya hunda irratti jira advertise godhaa baane jechuudha. San waan amma haaroo eegalle sunillee wanni gooneef public engagementiin hedduu barbaachisaa waan jedhurraa anaa fi boordii kiyya mari'annee wanni kun barbaachisaadha. Ammas akka dubartii ta'uu kiyyatti dubartiin teenya waan babbareedaa waan jajjabaa uummata keenyaaf daleedi asitti illee haa ta'u biyyatti irratti dalagaa jirtu non profit organization mataa isaanii qabaatanii isaan sanillee itti gabbaasnee hawaasan wal barsiisuu irraa illee akka ijoolleen teenyalleen yuuziin irraa barattu hawaasni keenyalleen akka ittiin boonu jechuudha. Sanii tokko wanni haaronni halammadaa amma hoggaa kana OSFNAan summer of boonummaa akka jenneen sanillee irratti mari'atuuf eessatti akka ta'ullee guyyaatti surprise kana uummataaf beesisnu. So waan addaati yeroo duraatiif wanni akkanaa godhamuun jechuudha OSFNA keessatti qophii akkanaa qopheessanii konsertii adda addaa godhanii uummataa wajji mari'atuun maal uummanni keenya maal fedhaa OSFNA irraa maal eegaa maal godhuunis dandeenya isaanis dhaggeeffannee waan isaan fedhan san guutuuf yeroo duraati natti fakkaatan san dura argeen beeku. So waan akkanaa kana eegaluun yeroo duraatii fi Pirezidaantiin dubartii haaraa dhufanii karoora haaraa fudhatanii dhufan jechuudha amma OSFNA keessatti. Bara darbee geggeessaniitu bara darbee boordii keessa turteetti. Hojii keessan bara darbee akkamittiin itti ilaaltan jechuudha hanqinni isin qabdan jabinni isin qabdan maal ture bara kanatti immoo maal fooyyessuudhaaf? Bara darbee hojiin boordiin godhee jajjaba ture. Wanni sanirraa itti edaanu jabeenya sanirraan barana public engagement akkuma pirezidantiin jette nama kana informationa gahaa informationa waan OSFNA waan keessa jiru tiimni OSFNA waan godhaa jiru ji'a ji'aan torbaaniin namatti expose godhuudha nama waliin engage godhuudha. Community ammoo state biraa keessa jirtu mara exposure kennuufiidha recognize godhuudha.
hawaasa siigalee isteeta biraa adda addaa keessa jiru mara waan jirri saksasii jiraa godhaa jirtu of saanaan walii qabee namatti siigalee kennu waan akkasii irra dalagaa jira. Ka adda godhu ka biraa ammoo barana akkuma president interna si mention goote programa kana kick-off ka jennee kana qabna. Kunis ammoo nama ka ummata keenna ka kaasuu fi ummata keenna waan gaarii tokko ka isinii samara qabnu itti information san kennuufidha. So namni plan godhata traveliif siigalee namni vacation fudhachuu qaba. So kuni ji'a 9 ji'a 8 kennaafi jechuudha window kana ka achitti siigalee program jira baafatanii hirmaatanii. Kun ammoo nama sin qarqara plan godhachuuf siigalee nama cinquu namni rush ta'ee plan torbaanuma 2 dura itti himtee yookaan ammoo rush godhanii yeroo qaban plan godhachuuf jechuu bakka sanii hirmaachuuf. Ka adda godhu kamoo ka biraa wanni guddaan adda godhu hin jiru karooruma of saanaatiin wanni martirran ta'a. Garuu wanni guddaan ka teknoolojii illee deemaa haaraa siigalee biyyi uummanni addunyaanu jijjiiramaa jirti. Sanirraan akkamitti akka integrate godhuu dandeenyu waa baay'ee jechuu amma for example wanni haaraa inni goonu yoo jette akkuma Abdul jedhe TTL Foundation integrate goonee jirra. Ammas ammoo akkuma Makfiraan jettes obboleettii organization like obboleettii bilisummaa organization adda addaa finnee bakka kanatti uummanni akka beekuuf jechuu. Of saanaan akka platformii wayititti goonee ijaaruu feenaa jechuu. Of saanaan kubbaa qofa osoo hin ta'in Oromoo Week jennee san siigalee wanna sanirratti maaltu deema osoo bakka san iyyuu hin ga'in ammoo organization akkamiin waliin dalagaa jirra namatti ammoo akkamitti organization saniin beeksifna ka'edha jechuudha. Waan akkasiitti wanni haaroo inni godhaa jirru barana. Dargaggoon waggaa 2-3 darbanii Awustiraaliyaa irraa Kanaadaa irraa dhufanii yeroo asitti dorgomaa turantu jira OSFNA irratti. Gara fuulduraatti gara sanatti deebuudhaaf karoora maalii qabdu Abdul? Akka kana caalaa bal'atee deemuuf. Nama state biraallee dhufu biyya biraallee dhufu welcome goona. Ammoo tajaajila hedduu waan akkasii godhu jirra. Ammoo waan akka idea biraallee akka biyyaallee qabnaa turre waan akkasii yaadatti qabna irruma dubbachuu jirra. Ammoo community nama community OSFNA keessa jiru isaanillee gaafii gaafatanii waan isaan yaada isaanii fudhata irruma jirra jechuudha. Galii amma agarreetti kan nama gaafa kubbaan taphatamu achitti tikeetaan fuudhamudha. Akka inni galii mataa isaa danda'uuf hawaasni community illee jiran hundumtu akka itti hirmaataniif karoora akkamii qabdu gara fuulduraatti galii keessan ol kaasuudhaaf. So amma gaa yeroo duraatiif qophiin amma qopheessaa jiru tun boruutu illee san keessaa tokko galii OSFNA hanga xiqqaa tokko ni gargaara jenneeti hawwina. Sanirraan illee dabree waan adda addaa amma akkuma jireenya fitnee jennetti TTL Foundation kanaa wajji wayitti taanee fandii adda addaa kana wanta godhuun barbaachuun gabii takkaa galii OSFNA ol kaasuuf irratti hojjetaa jirra. Maaliif akkuma teettetti wanni OSFNA argatu wama gaafa kubbaa san torbaan Oromoo san irraa galurraahi malee sanii achi wanni biraan jiru torbaan san waan dhufurraahi. So kana jijjiiruuf waan adda addaa irra dalagaa jirra. MKL'n Makaaribilleen karaa isaatiin website irratti projektii adda addaa fudhatee irratti hojjetaa jira. Karaa uummanni keenyatti purchase godhee meeshaa adda addaa irraa bitatee wanta godhaa jiru san irrattis dalagaa jira. So projektii hedduu karaa kanaan irratti hojjetaa jirra. Makarim miseensa boordii duwwaa sun ta'in ogeessa web developeridha. Gama sanaan dargaggoon keenya gara teknooloojiitti akka seenuuf akkamittiin hojjetamuu qabatta? Gaaffii gaariidha. Teknooloojii waa akka gaarii barbaachisaadha. Kara deemnuun jechuudha. Akka qaraatti dalaguu hin dandeenyu wanti addunyaan jijjiiramaa jirti. Very high tech ta'aa jira addunyaan jechuudha. Wayitii waggaa lamaan irraa boordii kana wanni specifically illee seenee fi ogummaa akkana akka qabu kana share godhuu fi wayitii ani dhufe san platformii OSFNA baay'een jiru information baay'een argitu. Wanni plan ani godhe plan long term fi short term qabaadhee seene. Short term be able to visibility awwala kenne OSFNA website wayii ijaari nama information kenni waan deemaa jiru achirratti himi waan tokko tokko. Phase lammataa akka ture ammoo okay maalin wanni OSFNA deemu wanni OSFNA wiki san keessa wanni guddaan godhu maalinni prioritize godhee fi taphattootaa fi tapha kubbaati waan sanirratti ammoo platformii ka
taphattootaa fi ammoo tiimota jira staatisii jira achirratti baasuu ijaare eegasanii sanirraan ammoo waggaa walaatti waggaa lammarratti ammoo even staatisii taniyyuu live akka ta'u godhe jechuudha within couple of second gooliin yoo galeen argita yoo ati bakka wayii jiraatte yoo entu taphataa jira jette wiikii kana keessa update kasii godhu dalagame sanirraan ammoo ka wanni guddaan project man itti seenne yoo ati dargaggoo tajaajiluuf technology dhaan goonni ati jette biyya kana keessatti scholarship collegein ijoollee high school itti kennituu fi iskoola kee dhayxeetti itti kalaaltu internet irraa faa laalteeti si galee toornamentii kam akka taphattee goolii meeqa akka galchitee maal akka gootee kalaalchisu jechuudha. Ijoolleen Oromoo waan akkasii hin qabdu namni tokko tokkollee ammoo akka abduu waytii qaraa taphata ajaa'ibaatti of saanaatti by the way waytii biyya kana dhufanii waggaa darban waytii young ta'ee jechuudha. Taphata ajaa'ibaa ture high schoolii keessatti garuu staatisii san akka track hin goone waan beeneef isinii himuu danda'a inni goolii isaatu nama biraatiif kennanii uummata adiitiif akka staatisiin sun nama biraatiif ta'u godhanii jechuudha. Sun maal inni uummanni Oromoo waytii sanitti nu irraan beenu data kana data collection maali waan akkasiisan jechuudha. Siigalee bakka sanitti osoo siigalee namni kun waytii san goolii isaa nama track godhu nama beekuu waan godhu ta'e siigalee waan tokko university fi college waan akkasiisan argitee scholarship isii kennitiif jechuudha data keetiin. So waan akkasiisan yoo laalee jedhu Oromoon baay'een wannoo san irratti hin fudhannee jechuu siigalee waan san chansii san advantage irraa hin arganne because hin beenu. Also of saanaan illee sila waggaa 24 imagine data waggaa 24 yoo soo jiraate kun data guddaadha ijoollee. Ijoollee of saanaa keessa waytii yaangi waggaa 16 irraa haga 20 meeqa akka taphattee baatutu jira. Wanni takkittiin record ka ta'e hin jiru of saanaa jechuu siigalee. Last year waytii dhufe waan akkasiisan integrate godhe. Right now kara waggaa tarte actually player 500 fi Y register godhe. Player sanniin amma Google irratti yoo maqaa jiraa katabdee jette the first data that comes project jiraati jechuu taphatan profile jiraa mul'isaa goolii meeqa akka galchan mul'isaa waggaa darban ta'e project exposurein youngiif kennuu feene sani jechuu at some point of saanaan guddate waytii university fi siigalee companiin gurguddaan siigalee sponsor godhu yoo fedhan yookaan ammoo scholarship iyyuu college yoo kennuu feete where actually data san achi nama kenna laaluu danda'anii jechuu. Now suni wanni guddaan maalii fi takka ijoollee iyyuu resume keetirra iyyuu osoo argitee dalagaafuu taate maqaa kiyya makaarim yoo ta'e Google irratti namni tokko yoo makaarim jedhee katabee jedhe yoo ka of saanaan sun wala dhufu jettee first of all wanni sun mul'isu namni sun involvement mul'isa he's a team worker because you play in a team also engagement isaa mul'isa jechuu siigalee wanni biraan dhufu social media wanni biraa yuun dhufu jechuu maqaa keetiin wala ka dhufu of saana Google irratti jechuu ati player jechuu waa tokko sun exposure nama daa'im ijoollee yaangiitiif kenna jedhee yaada. Feature irratti ammoo saniyyuu daadama kana youth is a beginning jechuu just akka daa'imummaatti kaasaa jirra wanna kana guddisnee akkamitti data sana actually namni dhufee nu bira dhufuurra nu data sa use goone university dhayinee reach out goone nama taphattoota akkanaa qabna yaangi akkanaa lafarraa dhuftu qabna jennee exposure hojii uummata kennaa kennuu project akkasii irra dalagaa jira jechuudha sanuma jedha. Abdul waan itti dabaltu qabda. Inni waan cufaa jedhee jira. Taphataa turtee taphataa cimaa goolii gashaa turtee yeroo sana amma maa akkamittiin madaalte yeroo sana odeeffannoon kun dhabamuunsaa amma immoo OSFNA'n gara sanatti guddatee ragaa hundumaa qabataa deemuunsaa. Waan akkasiititu waan akkanaayyuu fide amma yeroo nu high schoolii jirru ijoollee hedduutu ijoollee Oromoo hedduu wajjin taphadhe ammoo goolii hedduu galchinaa taphattoota guddaa turre ofii staatisiin kenna kolleejjiin dhufee nu laalu ijoollee adiin wajjin taphattu ta kubbaa dhiituu hin dandeenye fa'a isaan dhufanii laalan maalii fi staatisiin kenna isaaniif kenname jechuudha. Koochiin illee adiidhaa warri isaanii perentoonni isaanii dhuftee maallaqallee iskuulatti buufti waan akkasiirraa advaanteejii argatti jechuudha. Nu kubbama taphachuu beenna malee waan nu duuba jiru hin beennu jechuudha. Sanii fi opportunity akkanaa ijoolleen teenna qabaachuun waan guddaadha jechuudha ammaaf. Universitiifuu ammoo kubbaan Ameerikaa keessatti kubbaan lukaa guddachuu jira. Professionaaliifuu
warra rukruutarii dhufteetiniin OSFNA dhufteetti ilaaluu dandeetti jechuudha. Weebsaayitii keenya irratti deemteetiniin ijoollee goolii kamitu taphataa guddaa jedhanii ilaalanii rukruut godhuu danda'an jechuudha. Opportunity guddatu jira jechuudha wanni kanarra. Makfira OSFNA'n hamma agarreetti waggaa waggaadhaan gaafa geggeeffamu bakka waa hundumarraa bilisa ta'e siyaasarraas yeroo baay'ee dhaabbileen garaagaraa gaafa walitti dhufan ajandaa mataa isaanii qabaatu. OSFNA'n garuu ijoollee Oromoo ijaaruu, aadaa barsiisuu, walitti dhufanii akka wal baran gochuudha hojiinsaa hamma ammaatti kan hojjetamaa jiru. Kana caalaa cimee akka itti dhufuuf hawaasni isteetota kan biraarraas akka itti hirmaataniif waggaa waggaan iddoo garaagaraatti geggeessitu waan ta'eef yeroo namni karoorfatee hojii kooti jedhee maaliif daa'ima isaa yoo fuudhee dhaqee daa'imni isaa waa tokko argee gara Oromoo akkasitti wal gahee taphachaa jira jedha uffata aadaa argaa nama afaan Oromoo haasa'u dhagaa inni iddoo biraa jirus jechuudha. Sanaaf bal'istanii hojjechuudhaaf karoora maalii qabdu itti dabaltees karoora borii bal'istee nuu ibsita. Maal uffattu geggeeffama bor sagantaa keessa irratti kan jedhu. Egaa akkuma ta'etti OSFNA'n politika irraa waan ala ta'e so akkuma nama Oromoo tokkotti namuu irratti argamu mirgallee qaba ni feenallee akka argamu Oromoo dhiisii habarallee akka argamu jechuudha akka sanitti regardless jechuudha waan feete politika view qabaatullee organization adda addaa gaafa OSFNA'n torbaan OSFNA Oromoo week san eeganii achirratti walgeessni godhatanii wiikii sana jechuudha sun OSFNA'dhaaf nuuf gaarii maaliif nama nu heddummeessaa jechuudha maaliif isaan waa godhatuuf dhufuun wanni isaan godhatu sun galgala so guyyaa OSFNA oolanii ilmaan isaaniis fidatanii saniif na fakkaatallee amma gizeen itti yaadu wanni organization adda addaa miitingis haa ta'uu maal teessoo waan adda addaa godhataniif saniif maaliif achumaan keessa ilmaan isaaniitis fidatanii OSFNA irratti hirmaatanii galgala immoo dalagaa isaanii deemanii dalagatanii sun ammallee numa jira irra guddaa non-profit organizationota kana wajjillee dubbatu jira akka yoo fedhan gaafa san wiikii san irratti akka godhatan waan Oromooti so waan kee guddisuun sirra jirti OSFNA'n waan xiyyaa miti takka Abdul takka Makaarim qofaa miti jechuu xiyya kan hunda hanga ta'eef Oromoon hundi irratti hirmaatu qabdi enneeti yaan tanaafuu qophiin kaleessaas boruu sun wanni qophootteef tanaaf maal feetan maal yoo goone isin hunda manaa baasuu dandeenyaa gaafa san maal akkam yoo goone akka faamii teessan fiddanii akka vakeeshinatti itti dhuftanii irratti hirmaatuu dandeessan jechaa gaafii uummata keenyaaf jechuu waan isaan fedhinnaa isaanii san laaluuf amma if duraaf san irratti hojjetuu feenu akka nam tokkolleen hafuun feenu jechuu nama Oromoo North America dhiisii yoo danda'an Austraaliyaa irraa biyya irraa bakkuma jiran irraa hundaa dhufanii irratti hirmaatan gammachuu keenya ni feena jechuu matter of fact invite goonan akka dhufan ni feena so kanaaf jecha amma sagantaan keenya habaruu kunilleen sanuma irratti rarra'eeti jechuu amma akkuma reefu siin jetti samara sabboonummaa jenneen kana akkamitti waliin guddisnee akka duraan irrallee moor irratti aadaa keenya irra calaqqisnee afaan keenya irratti guddisnee hojjetuu dandeenya waan jedhu hawaasaa wajji mari'annee waan hawaasni fedhullee mee dhaggeeffannee beeknee goona sanirraanis warra non-profit organization dubartii Oromootiin gaggeeffamaa jirtu tan akkam yoonee yoo gargaarre akkam goonee partner nu wajji goonee waliin waan kana gaggeessuu dandeenya sanirrattis ammas ijoollee teenyaa jira ijoollee amma lafaa ol ka'aa jirtu taalantii adda addaa ijoollee qabdu jechuudha sanillee ifitti qabnee akka OSFNA'tti akkamitti isinii wajjis partner goone isinis guddisuu dandeenya yoo nuti guddisnee ijoolleen teenyallee bakka guddaa gahuu danda'an soo san faana jechuudha wanni amma nuti irratti dalagaa jirru. Magaalaa Minneapolis torbee Oromoo jedhee OSFNA irraa ka'eeti kan inni moggaase torbeen sun beekamaadha akkuma magaalaa kanaatti iyyuu gara sanatti deemuudhaaf kan dandeessisu hojii nuyi har'a hojjennudha gara fuulduraattis biyyi kun kan sagabaju gaafatti akka sabaatti ijaaramtee baatu waan ta'eef sagantaaleen gara itti fufan bara dhufa jechuun baruma kana keessa kan geggeeffamu maal fa'i? Yeroon isaan beekamaa yeroon kubbaan geggeeffamu waan akkas akkasii. Yeroon kubbaa geggeessamuu fi bakka kubbaan geggeessamtu borukaa quban qabaadha koottaati bakka sanitti bakka program. Suni security qabnu boreefi suni akkasi hin qabna bakkaa fi ammoo guyyaa roughly itti goonuu hin qabna sun borin hin beesimana.
osoo ammoo bakka sanuu hin ga'uun samara sanuu osoo hin ga'ini plaana programma adda addaa akka nama engage godhu kama akkana godhuu yaada qabna within those times siigalee akka nama involve godhuu fi waa tokko programni ammoo haga achi geennutti ammoo waggaa kanaaf maali programni wanni qabdan ka jettu akkuma Makfiraan presidentiin teene jette organization adda addaa kana walitti fiduudha wajjin dalaguudha collaborate godhuudha akkuma TTL Foundation waliin dalagaa jirru organization adda addaa ammoo kaas keessa jiru amma TTL Foundation youth itti focus ta'e woman itti ammoo organization focus ta'e jira elderly itti ka organization focus ta'e jira organization saniin reach out goone program akkamii akka godhuu dandeenyu jechuu program for example TTL Foundation fi bara darbe dhumarra jechuu 2019 dhumarratti program wayii community engagement ka godhu goone turre jechuudha warra shariifi state county waliin ka ta'e ummata kana awareness ka state sun dhufee barsiisee jechuu waan tokko barsiisee waan akka siigalee time management siigalee staying out of trouble waan akka geengi fi waan kana irra hirmaannaan goone akka dragaa fi waan tokko irratti hirmaannaan goone fi rakkina fiduu fi yoo ammoo rakkinni badaanuu jiraate yoo siigalee kara laatiin rakkinni jiraate akkatti resource kam akka use gootee jalaa baatu ka siigalee ummata kennaa fi use kenna barsiisee jechuu programmi tokko ka goone programa akkasii throughout the year godhu plan qabnaa jechuu ka elderly tailor ta'e ka woman tailor ta'e healthy ka tailor ta'e jechuu sani plan kenna wanni adda ka plan qabnu of sanaaf wanni guddaani asirratti akkuma siigalee Abdulillee siigalee Magfiraallee jette wanni guddaan dhugaan adda godhuu feenu of sana asirraa jalqabee kara fuulduraa deemuunu warri previously dalagallee they did a great job garuu of sana engage godhu throughout the year of sana tama wiki sanii waitii wiki sun geette callaa ka namni rahaasoo son ta'ini of sana ka waggaa kuutuu namni rahaasoo godhuu feena platformii san akkuma Makfiraan jette ammoo akkuma presidentiin ta'e idea adda qabna ka nama engage itti goonu jechuu throughout the year ka namni ilaaluu jechuu yookaan ammoo platformii kennarra dhufee yookaan siigalee this future plan siigalee waa bituu danda'uu waan akkasiisan plan irra qabna sani wanni adda nu godhu yookaan ammoo wanni adda ta'eedhamoo akkuma gaaffii teetiif wanni adda goonee deemaa jirru jechuu baran. Makfir gara biyyaatti geessuudhaaf karoora qabdu OSFNA. Gaaffiin tuni zedduna haati ammaaf asumatti goona jechaa jirra garuu hin beekamu gaa duraaf dhufu kanaaf ammaaf san yaadan qabnu garuu if duraaf maybe waan itti yaadamu maalifi biyya keenyattillee goone hawaasa keenyallee waliin waan kanarratti akka hirmaatan godhuuf fedhinnaa guddaa qabna so ammatti odon tahin yaa if duraaf yaanni akkasii jira ammaaf immoo wanni nuti godhaa jirru biyya ijoollee Oromiyaarraa ijoollee teenya taphattu fiduu asoo nu wajji akka taphatan maybe tiimata akka tiima lama sanarratti focus goone ammaaf. Tole guyyaa borii sagantaa qabdu kaayyoon marii keenyaarraa inni guddaanis sagantaa borii irratti namni argame OSFNAan waggoota darban maal hojjetee gara fuulduraatti maal hojjechuu qaba yaada isaanii immoo dogoggora yoo qabaattanis dogoggora keessan kana jabinni keessan kana jedhee akkasiin itti himuu barbaadu waan ta'eef guyyaa borii hundumtu akka hirmaatuuf hunda keessaniif carraan kenna akkasiin erga dabarfattaniif. Wanni jedhu namni Oromoo taatan hundi guyyaan boruu guyyaa murteessaadha OSFNAadhaaf. Maaliif guyyaa ala teenyee itti complain goonuu dantaane guyyaa dhufnee waan feenu tiimannu maaliif anis yeroo takkatti nama ala taa'ee complain godhu sana irraa maaliif akkanan taane maaf akkanan goone jee san godhurra itti hirmaattee OSFNA nama hundaafuu banaadha nuti volunteer gisee hunda ni fudhanna encourage illee ni goona akka dhufanii nutti himanii illee ni feenallee kanaaf guyyaan boru guyyaa murteessaa especially uummata Oromoo naannoo kana jiraniif dhufanii irratti hirmaatanii waan nuti qabnu laalanii wanni irratti yoo jiraates itti nu himuu danda'an jechuu soodan isaaniif tolchinee waan kana qopheessinee fi guyyaa torban sabboonummaa san waliin akka bareechinuuf maal feetanii waan jedhu irratti dhufanii laalanii waan nuti godhaa jirru dhaggeeffatanii wanni irraa irrattis kana jaanii akka feedbackii nuuf kennan kabajaaniin isaan hunda afeeraa jechuudha nama keenya hunda boru sa'a 5tti hopefully Minneapolisitti wal agarra. Abdul. Ani wanni ani jedhu waan hedduu isinii qabna akka cultural show akka comedy speakerii ammoo waan hedduu kan nama gammachiisu qabna
koottaan wajjin gammadaa isiniin jedha. Makareen. Waan maraayyuu geessanii jiranii sila guyyaan boruu si waan haaraa jalqabne waan kana akka aadaatti itti fufuufeena waggaa marayyuu waggaa wayitii haaroon seene waan waggaa san keessa goonu baasuu feena saniif jalqabne ta jalqabaa tana akka sabboontotaatitti isin affeerraa koota ati nu waliin ta'a sabboonummaan waan kee irratti yoo amantee bareechiftee itti hirmaattee ammoo waan yaada keetii ammoo kennite galtuudha. Kani waan akka daalaagiitii dhufnee hin haasooyna gaaffii namarraa hin fuuna gaaffii san dammoo akshinitti jijjiirree ammoo waan isin mul'isuu fi tiima taa'e tokko akkuma pirezidantii fi Abdul jedhan koottaa nu waliin ta'a sa'a 5 haga sa'a midnight. Programma baay'eedha baay'ee jira himuu hin dandeenyu hin dheerata akkasanii surprise illee isinii qabna programma tokko tokko himuu hin dandeenye akkasanii koottaa hirmaadhaa nu waliin isin eeyna harka fuunee. Hayyee galatoomaa Makariim Makfraa Abdul istiidiyootti argamtanii waan wajjin marii geggeessaniif hedduu galatooma. Galatooma OBN. Egaa daawwattoota keenya qophii qopheeffanne asuma xumurree jirra qophii OBN kabraa waliin hanga walitti deebinutti nagaatti.